oduu ammee Ameerikaa fi Israa'el ofumaaf maannoo fi naqan kaleessa Gaazaa dhuunfannaa ja'anii Falastiinotatti ulaa cufanii mirga isaanii sarbanii jireenya isaanii jeeqanii jireenya kutan arrammoo Iiraan ulaa galaanaa itti cuftee jirti. Waaw! Yamanis ulaa galaanaa itti cuftee jirti. Waaw! Mee eeysaan jireenyi isaanii bobbaagaltii isaanii nagganni isaanii eeysanaa socho'u. Gara biraatiin galaanni immoo amna dheeraa ji'a waggalleetti fudhachuu hin diya. Tana laal gaafa jireenya namaa qabdee jireenya keetiis qabame jechuudha. Kanatti aansuudhaan guyyaa arraan tana pirezidaantiin Iiraan bilbilaan meekroonii wajjin haasa'uun Ameerikaa gatii isiin kafallaaf jechuudhaan dubba'e wajji haasa'e. Kanatti aansuudhaan qeerroon jajjabeen Iiraan galgala kana gumaa usaayitaleellaan iddoo nukuleera keenyarra raawwatte ni deebifnaa jechuudhaan akka gaariitti irraa kafalannaa yaani gumaa ni baafannaa jechuudhaan dhaadatanii dhaadannoo isaan gumaa baafachuudhaaf ni baafannaa jechuudhaan ibsa baasaniin waraanni Ameerikaa kan naannichatti argamuu fi waraanni jechuudha waardiyaan Israa'el hedduu yaaddoo keessa oolan galgala edanufaa buluufuun taanu ni kafalti qeerroon ammaayisi itti aansuudhaan paarlamaan Iiraan guyyaa arraan tana galaana Hormuuz guutumatti cufee jira. Raggaasisee cufuu raggaasisee jira. Khalaas galaanni cufa. Ammoo biyyoonni jiddu galaa gaazaa isaanii achii gurgurachuudhaaf hedduu isaaniif gaariidha. Hedduu jireenya isaanii sarbu Awurooppaa fi Ameerikaa kanneen khalaas jireenya isaanii saayikilaa fi miilaan lafarra yaa'u qofa. Itti aansuudhaan akka pirezidaantiin Iiraan jetti Ameerikaan ofumaaf michoowwan isaanii biyyoota Arabaatii fi akkasuma Awurooppaa fi Ameerikaadhaas jireenya isaanii qabanii itti tuqatan jechuudhaan dubbatee jira. Egaa isaanii waan tuqate taa'ennaan kadhatee dadhabee miti yaman achiin meeshaan isaanii takka akka gadiin qaxxaamurra godhan akeekkachiisa dabarsanii jiran ammaas tarkaanfii ni fudhanna jaanii akka gaarii fudhatti. Paarlamaan Iiraanis raggaasisee jira ulaa galaana Hormuuz cufuudhaaf. Eeysaan boba'aan bobba'ee gala. Eeysaan meeshaan isaanii naggadaaf karaa wantaa deemti. Dubbiin jabduudha. Tattaa ummata kana hin dandeessanii ummanni Iiraan hin dandeessanii kana duraas hin dandeemne ammaas hin dandeessan fuulduraas hin dandeemanii jennaan inshaallah diddanii jechuudha. Naqabaan kunoo kanatti qallayyaa isin dhayite. Ammaas kanatti aansuudhaan pirezidaantii guyyaa irraan tanaa hiriirri guddaan Iiraan keessatti hawaasni Iiraan nagee qaba. Magaalaan Iiraan nagee daldalachaa jirti jechuudha. Biyya keessa daandii qilleensa isaanii bichaa cufaadha malee galii qilleensa irraa harkatan qofaa cufame malee magaalaan keessatti akka hin tuqamne fooqiin takka hin jiine hawaasni naga bobbee guyyaa dalagachaa oolee galaa jira. Guyyaa irraan tanaa hiriira guddaa ba'an dhiiraa fi dhalaadhaan nuti gocha Ameerikaan iddoo nukuleera keenyarra raawwatte ni balaaleffanna. Iiraan wajjin ni dhaabbanna. Mootummaa keenya wajjin cichoomina jechuun akka namni biyya ifiitii fi aangawoota ifiiti yaanii hooggantoota ifiitiif wajjin quuqamanii isaaniif dhaabbachuu isaanii wajjin dhaabbachuun akkanatti gaariidha jechuudha. Kanatti aansuudhaan biyyi Paakistaanis hawaasni akka gaariitti hiriira ba'aa oole. Gocha usaayit balaaleffachuu fi Iiraan wajjin jirra. Iiraan wajjin dhaabbanna deeggarsa Iiraan jechuudhaan godhaa hiriira ba'aa oolanii akkasuma Kuuriyaan kibbaatti akkasumatti hiriira ba'aa oolte. Afrikaanonni gaa mootummoonnis Afrikaanota guututti silaa ni rafee akka waan liqii baankiin idil addunyaa liqeessitee Ameerikaan nu gaafate jechuudha. Sodaa ibsuma tokkollee baasuu dhabanii mootummoonni biyyoota 56-57 callisuu filatanii kanaaf hawaasa Afrikaanotaatti wanni jennuun guutuun hawaasa Afrikaa akka mootummoota keessanii akka hin taane haqaa wajjin dhaabbadhaa haa hiriira baadha isin jenna. Hiriira kun itti fufa waan boodallee deebi'u miti. Hiriira ba'aa wajjin deeggarsa jechuudha. Iiraan taasisaadha. Akkasuma gocha usaayit kana balaaleffadha. Kanatti aansuudhaan pirezidaantiin Iiraan hiriira guyyaa irraan tana bahee keessatti argamee jira. Hawaasni akka gaariitti itti mammarate. Itti aansuudhaan pirezidaantiin Iiraan guyyaa irraan tana haasaa taasiseen gocha Ameerikaan nurratti iddoo nukuleera keenyarratti raawwatte kun wanna jechuudhaan dubbate. Ammoo kun isaaf akka malee miidhaa guddaa kafala. Aarsaa guddaa isa kafalchi Ameerikaa akka kafalchiisus dubbatee jira. Kanatti aansuudhaan gamtaan Awurooppaatii fi dhaabbileen idil addunyaa akkasuma abbootiin amantaa biyyoota garaagaraatii fi qaamoleen biyyoota addunyaa garaagaraa ibsa hatattamaa babaasanii jechuudha. Gocha usaayit iddoo nukuleera Iiraan irratti raawwatte seera idil addunyaa cabsee Tiraamp jechuudhaan akka gaariitti yoona ta'anii mootummaan Iiraan illee pirezidaantiin Iiraan illee wanni isaan dubbachaa jiran kana laal
dhiirtee akkanatti siyaasa ta'uu qophaa siyaasa mirga ifii eeguudhaan sinna itti jechuudha ulaa galaanaa kana wixineen isaanii raggaasisee jira kana cufuufis mirga guutuu akka qaban mootummoonni addunyaa guutuu ni deeggaraa jechuudha isaan nageenya biyya isaanii kabachiisuuf nuti nageenya filannee nageenya jaalanna garuu gochaa akkanuma seeraan ala nurra raawwatameef deebisaanii kanina mirga yaanii nagee biyya teenyaatii fi mirga biyya teenyaa ni eeggannaa jechuudhaan kaani kun ammaasis waan yaani seera idil addunyaatti illee cabsuu miti seera idil addunyaa keessatti kan akkaan laalamudha ammoo Tiraampi akka gaariitti seera idil addunyaa keessatti kufee jira kufaa ta'ee jira dubbiin jabduudha kanatti aansuudhaan pirezidaantiin Iraan boru Puutiin wajjin wal harkaa jiranii mootummaa Ruusiyaatii wajjin shoodheen Kooriyaa Kaabaatis ganaadha gaa ibsisii baasuudha ammatti amma ibsi bahaa jira waaw ijoolleen akka gaariitti taphattu gurguddaan isaanii siyaasa beekan siyaasaadhaas kan malaa akkana goolii nama galchan kana beekan kanaafi waanuma warra baajiddu gala kana wanni jennuun mirga keessan sarbuus kan mirga keessan sarbe Tiraampi kan jireenya keessan kutaa jiru Tiraampi haa ta'u biyyoota giddu galatti waliin gurguratan Gaazaa gama kaan xiqqoo isinii gallakkisanii qaalii gurguratan isiniif milkiidha ta'a asaayyee karaa ushee wawwa khayru lakkamisanii khayri isiniif ta'a amma warra lixaa haati dukkanooytu xiqqoo haati dukkanooytu amma duruun Ameerikaan anammaan tana ulii kana booda nagayaan filadhaa jechuudhaan gara Chaayinaa manguddoo ergata jedhan marii araaraa jechuudhaan giddu buusii manguddummaa kana jechaa jira kanatti aansuudhaan ammoo mootummaan Israa'el Biniyaam Netanyahu aleellaa Usaayid iddoo nukuleera Iraan irratti raawwattee akka gaariitti gammaduudhaan bakka sanama isaanii dhaquudhaan akkanatti sujuudaa jira kun isaafillee wannan ta'u qeerroon duraan kararraa moosite laal akka isaan jaan tokko milkooneef akka ammaan tana jechuudha ejaan humna wanna Awurooppaa kun jechuudha dubbatetti iddoo nukuleera Iraan san kan Usaayid rukuttee qaceellotti barbadaa'e moo qaceellotti haleelame moo hin haleelamne wanni ammatti adda baafamuu danda'u tokko illee hin jiru jechuudhaan dubbatee maaliif ijoolleen kararraa qabdee jirti kararraa moosite yeroo moosite waa takka mallattumaa fi bakka isaan itti beekanii mallattoo qofa dhiisanii malee kanuma dhawanii hay akkana laal waa hedduu nu gammachiisa akkasitti mirga ifii if kabachiisuun baay'ee gaariidha kanatti aansuudhaan gaa haleellaa ganama kana aariidhaan jechuudha Iraan Israa'el irratti raawwatte dhugumatti akkanatti to'aa'ee haleellaa torbaan kanaatti walatta kanatti aansuudhaan amma nuti mirga keenya fayyadamnee daandii keenya jechuudha kan galaanaa ni cufna jireenya isaaniitu jireenya isaaniif jeeqa waan ta'eef jireenya isaanii itti cufna jechuudhaan raggaasisanii itti cufuudhaan miti gama kaaniin ammoo diina nutti as deemu qolachuudhaaf qophiidha jechuudhaan dubbatanii turan amma tartana misaayiloota guutuu jechuudha nukuleeraa haaree oomishaa jiran kan takkaa gadi hin baasin haaree jechuudha misaayila bilaastikii akkasuma kan itti dabaluudhaan kan jahannamjuu tokko maqaan isaa jahannamjuu jawjawii fi akkasuma keeybar hunda fayyadamuuf kana jechuudha addunyaan isin eeyyamtiif kana booda maaliif jara akkuma ijoollee xiqqootti sossobee jechuudha siyaasumaan akka isaan mirga namaa sarbanii isiniitu mirga sarbeef irraa dhorkaa godhan goosiste jechuudha Iraan tun siyaasatti jajjabduu humnattis jajjabduu rabbii kanneen beeka ummanni bismillaan eegaleetti alhamdulillahi fi allahu akbariin goola waan ta'eef kanaaf waan edoon mul'achu argamuu taa'us gaa inshaallah waan waliin arginu jechuudha kana mootummoonni Afrikaa waa'ee kana irratti tokko dubbate illee hin jiru dhugatti hedduu nama wannataa akkasitti immaan tana ibsaa hatattamaa wal faana baasaa jiranii biyyoonni jiddu galaatti illee mootummoota yoo ilaalle kanneen akka Suudiitii fi Paakistaaniis uummata keenyaa wajjin dhaabbananii gargaaraa malee wanni takka ija laaftu turraa mul'ataa jechuudha wanni ammaan tanatti jechuudha akka gaariitti yaadaan illee hojii dhaabachuu jiru ni jiranii biyyoonni akkasiitiis haa ta'u kana biyyootuma Awurooppaatu inumaa irra hojii jiraahu maaliif jennaan uluma galaana kanaafuu isaaniif irraamtuudha oduun irraa qabne kana fakkaata kan biraatiin hanga deemnutti gaa yeroo yerootti isin maxxansina gara feesbuukaatiin viidiyoo ragaa waa hundaati wajjin feesbuuk Jamaal Oromoo jaa achiin dhaqaadha na hordofaaf loogodha hordofa isin jenna gara kanaan ammoo chaanaala keenya fayyadamaadha chaanaala keenyatti jechuudha dabala maatii keenya ta'a mallattoo gurraatiin tuqudha subscribe godha viidiyoolee buufadha maxxansa karayyuu sheer godha akkaawuntii isirra maxxanfadhaadha addunyaan guutuu waan itti jechuudha baa jiddu galaa tanatti argamuu taa'u dhalachuu jiru kana beekuu qabdan quba qabaachuu qabdanii assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh